qophii adda qophii bashannanoo fi qophiilee garaagaraallee qabannee dhufaa jirra. Yeroo gabaabaa keessatti nu eegaadha, nu hordofaa, chaanaala keenya hin dagatinaadha. Waan ajaa'ibaa qabannee dhufaa jirra. Kanumaafuu YouTube keenya like godhaa akka isin bira geessu. Yaanni haarawaa, yaada haarawaa, diraamaa haaraa, koomedii waan hedduu hojjechuuf qophii xumurree jirra. Yeroo gabaabaa keessatti wal garraa, wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. Kanumaafuu waan nu gadhiifne yoo like goone, yaa like yoo gootan isin bira dhufti. Kanumaafuu like godhaadha. Yeroo like gootan daftee isin bira dhufti waan ta'eef waan oduulee waan haaraa irratti hojjechuudhaaf amma YouTube qophii xumurree jirra. Qophii ajaa'ibaa takka isin fidannee dhufaa jirra. Kanumaafuu wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. Hamma dhumaatti wajjin jiraachuun gurra keessanis banaa, nu eegaadha, wal cinaa dhaabbannaa. Uumaa miti hamma dhumaatti wajjin jirra. Inshallah taala yoo Rabbi nu laaffise akkas akkasinis ninjaa ifaadhaa. Galatoomaa. Jireenyi kunis amma mataallee nama dha'aa jira. Haalli qilleensaa amma jirullee gara oowwaatti jijjiiramee jira waan ta'eef haalli isaa badaa waan badaa nama mijataa hin jiru. Kumaa miti jabaadhu siif hin dabalanis hamma dhumaatti wajjin jirra. Jajjabaadhaadha. Kanumaafuu du'aayinis nu dagatinaa. YouTube keenya share godhaa, like godhaa, comment illee jalatti kannaadha. Dawwali yeroo hunda telefoonni dawwali wal argina hamma dhumaatti jechuudha. Wal cinaa dhaabbanna. Jajjabaadhu nu dagatinaadha. Share illee nu godhaa, comment illee yaadni keessanillee nu jabeessa. Hamma dhumaatti wajjin jirra. Gara Facebookiinis nu argachuu dandeessan, gara TikTokiinis gara hundaanuu yaada yoo nuuf kennitan yaadni keessan nu jabeessa. Wal jajjabeessinaa hamma dhumaatti wajjin jirra. Tamaam shooroo like godhaa, comment jalatti nuuf kennaadha. Inshallah taala yoo Rabbi nu laaffise wajjumaan jirra hamma dhumaatti jechuudha. Jajjabaadhaa yaadni keessanis nu jabeessa. Wal cinaa dhaabbannaa. Inshallah taala akkasinis ninjaa isin gaggeessuudhaaf wal gaggeessuuf deeqaa waan xiqqootu nu hafee daqiiqaa kana keessatti namoonni yaada dabarfachuu barbaadan dawwaleeti. Yoo dawwaltees yoo barreessates kan hundaatu sirriitti danda'a. Kanaafuu akkasinis wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. Yaadni keessanis gaariidha. Hamilee nuuf ta'a. Hamma dhumaatti wajjin jirra. Isninjaa galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isninjaa gara deebuudhaan hashamaa jennee jirra. Galatoomaa ulfaadhaa. Yaadni keessanis nu jabeessa. Wal cinaa dhaabbanna. Hamma dhumaatti isninjaa galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii? Jiruuf jireenyi maal fakkaata? Alhamdulillah as geenyee jirra. Akkam nagaayii isiniin jenna. Baganaaf jiraattanii jiraachuu waan guddaadha. Kun warra dhufnee jirra. Iddoo bareedaa tokko dhufnee asuma keessa jirraan isiniin jaa. Baganaaf jiraattanii akkam nagaa. Tamaam shooroo like godhaa, subscribe godhaa, comment illee jalatti nuuf kennaa. Yaadni keessanillee nu jabeessinaa. Wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. Akkasiin jaa yaada biraa yoo qabaatan nuuf barreessaa, nuuf dawwalaa. Hamma dhumaatti wajjin jirra. Inshallah taala khairii isin jenna. YouTube keenya illee like godhaa, share godhaa, comment illee jalatti nuuf kennaa. Yaadni keessanillee nu jabeessaa. Hamma dhumaatti jedhe Tamaam show welcome an haadhufu baga nagaan nu eeganii dhufeen jira kun oola. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii? Jiruuf jireenyi maal fakkaata? Alhamdulillah as geenyee jirra. Tamaam shooroo like godhaa, subscribe nuuf godhaa, comment jalatti nuuf kennaa. Yaadni keessanis nu jabeessu. Jirtanii jiruuf jireenyi maal fakkaata? Alhamdulillah as geenyee jirra. Baganaaf jiraattanii ulfaadhaa ammallee jiraadhaadha. Hamma dhumaatti wajjin jirra. Yaadni keessanis nu jabeessaa. Wal jajjabeessinaa. Ulfaadhaadha. Tamaam shooroo like godhaa, comment jalatti nuuf kennaa, subscribe nuuf godhaa. Inshallah taala naaf jabaadhaa, ulfaadhaa. Iddoo bareedaa tokko deemaa jirra. Iddoo bareedaa tokko bira jirra. Akkasumatti deemaa jirra. Qilleensi isaas baay'ee bareedaa, qilleensi isaas baay'ee namatti tola waan ta'eef akkasumatti deemu jira. Nachumaaniin akkasumatti deemee
Qilleensas das nama jaha. Amma bakki nu jiru kun baay'ee nu waan ta'eef oomishni baay'ee sammuu namoonni godhaa jira waan ta'eef bakka qabbanaa kanatti deddeemnee bakka qabbanaa kana jiraachuun baay'ee gaariidha. Kanaafuu namoonni bakka qabbanaa kana filatan kottaadha bakka qabbanaa kanatti awwal garuu aara galfannaas ni jenna. Inshallah ta'ala wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa tamaam shawworoodha. Laayik godhus hin dagatinaa koomentii jalatti dhufannaa yaadni keessanis nu jabeessaa ulfaadhaa jennaa. Hamma dhumaatti wajjin jirra. Akkasii video tanallee laayik godhaa sheer godhaa koomentii illee jalatti dhufannaadha. Akkasitti jirra kunoo hamma dhumaatti wajjin jirra. Zaamaa wayitu na bira jira konkolaataa wayitu na bira deemaa jira. Kanaaf sagaleelleen baay'ee qulqullina hin qabne wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa sheer nuuf godhaa waan haaraa yoo qabaatanis kottaa gaafa liibii seenillee liibii irratti wal afeerree sheer waliif goona boo kottaame shaa jennee akka durii miti amma haala bareedaa tokko mijjeessine yuutuubii kanarratti wantoota akka biraankii diraamaa wantoota nama kofalchiisan akka koomedii fa'aa hojjechuufis qophii xumuraa jirra. Kottaa warri nu wajjin hirmaachuu barbaadan kottaa nu barreessaadha. Lakkoofsa isaa argattanii karaa Instagram keenya Teemii Shawuu yoo jettan nu argachuu dandeessanii karaa Facebookiitiinis karaa Telegiraamaatiinis karaa Tuktukiinis nu argachuu dandeessanii. Tuktuk rabbi si aballeessu Tuktuk baddee jirti amte tek baanan kana hin qabu wanti nan qabu amma gara Facebookiitiin wal argachuu dandeenya gara Facebook pageitiinis wal argachuu dandeenya. Kanaaf wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa inshallah ta'ala hamma dhumaatti wajjin jirra. Tamaam shawworoo laayik godhaa subscribe godhaa koomentii jalatti kannaa yaadni keessanis nu jabeessa wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa. Chaanaalli kun yoo guddate gara TV'tti jijjiiruudhaaf qophii xumuraa jirra. Yoo rabbi nu laaffisee jabaadhaa wal jajjabeessinaa gara weebsaayitii keenya irratti weebsaayit.com Teemii Shawuu yoo ta'an na argachuu dandeessanii yeroo hunda balballi keessan banaadha. Nuuf barreessaa yaada keessanis nuuf kannaa yaadni keessanis nu jabeessaa. Komii yoo qabaattanis komiin keessanis waan hundinuu nu fayyada. YouTube keenya garuu sheer godhaa laayik godhaa laayikii baay'ee argatte nama danuu bira dheeyite waan ta'eef kanumaafuu hamma dhumaatti wajjin jirra wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa viidiyoolee qulqulluu hojjechuudhaaf qophii nu barbaachisu xumurree jirra. Inshallah ta'ala yoo rabbi nu laaffise du'aayinis nu dagatinaadha jabaadhaadha akkasinis ninjaa jajjabaadhaa.